Rabbii isin uume sodaadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور في دعوة تطوير جالة وجمع أرانتناتي في سمو وان دين على ميديا أبوات تاماج بونو متوني بيتنجيتي يعني إلمنا ما هندون أكون بلادي ساتي وجرين دلالتي دنيا جايب شرطة كرومو فيديو دين على جبيت رسول فيديو نموت هتو جايب سيزي نموت هتو فجيتي كرو يمونا متوقع غافاني في وانا ما إرادة بكس مو ولا مالي نمونا تركان في كفسي سفرة نو كنا كميدي جنة لالو تجدي كرومي namoonni kan hedduu waa takka hin yaadanii waa takka sallaalanii hin arginiitu jira. Mee viidiyoowwan adda addaa kan kana isin gabaatee isin dhiyaatee jira. Chaanala kiyyaa dhabee tuuba. Akkuma seentanii laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuudhaan afaan tursiisaa isaan isin jira. Hanga xumura jogochaatti akkuma seentanii immoo laayikii fi sheer gootanii booda dhabee tuuba hordoffuudhaan qophiiwwan adda addaa viidiyoo kan hanga xumurichaatti afaan daawwadhu. Laal obboleettii tiyya obboleettii keeti. Dubartiin akka dhiiratti akkatti hidhamtee fannifamtee cafamaqaa jirtu sun obboleettii tiyya. Viidiyoo kana sheer godhaa. Maal hin jiru barbaade isin dallaallotiin warri Yaman keessa jirtan na dhaggeeffadhaa gurra banaadha. Namni akkatti nama fannisee intala dubartii akka dhiiratti akkatti hidhee cafaqaa jiru isinuma warra dallaallotii warra Yaman keessa jiru malee kan biraatii miti. Hasanirraa hafe maal jechuu barbaadanii beektanii viidiyoo kana sheer godhaa tarii arguu danda'an. Simbaana ati warra dallaalaa gurguddaa ila mataa qabattee qoonqoo garaa keetii jimaa keetii jettee obboleettii tante akka tiitee fanniftee cafaytu na dhaggeeffadhu waa takkan siimaa dubartii waa sadii obboleettii teeti haadha teeti jaartii teeti na dhaggeeffadhu garooti ammoo irraan tana cafa qiidati hawaalaa irraa nu bilcheessi siin janiiti jimaa kuma takkaa sii bitanii qoonqoo garaa keetii si godhanii nama kaala kanaan akka tiitee akkana godhaa jirta. Dhaggeeffadhu obboleessa kee hin gowwoomin namni kun obboleetteeti haadha teeti kan godhadha. Dhaggeeffadhu rakkina yoo qabaatte wallaahi billaahi rakkina ati nama kan akkana gootuuf irra yooniif akka mataa kiyyaatti ammaan tana qarshii 100 akka suutii yooniin si erge dhaggeeffadhu qarshii 200 ta'e isii kana gootuun kana garagalee immoo namuma akka isaan jechuudha haadha isaa kan isaa taate obboleettii isaa kan isaa taate jaartii isaa taate keessaafuu dhiiroo osoo hin taane dhalaa gabii akkas godhusan ilmi namaa kun maalitti nama ilaala amma fakkeenyaaf viidiyoowwan tokko laaluullee nama jeebsan illee gochuuniif illee ragaa yaadu nama dhiba eenya kana gadi deebi'amee viidiyoon eenya kana hojjetame kan adeemuun irratti hojjetee faana irratti hojjetame tokko garaagarummaa takkan gabalee galee maaliif jennaan kun gantummaadhaan deemee waa'ee gantummaa ofa kun gosummaadhaan deemee waa'ee gosummaa ofa kun maqaa dallaalaatiin inni dallaala jedhee dallaalummaa isaatiin waan hin taane ofa. Mee viidiyoowwan haala kanaan hojjetaman dhibbaan dhibbatti gaafa laaltee daawwattu waan garaa kan ta'e nyaatu. Keessaafuu nama dhalaa gadi baasee dallaala jecha kafali maallaqa ni kafaltaa jiru namni dhiiraa akkasuma. Ayyee namoonni dhiyeenya namoo kalee fi deeggartii guyyaa irratti viidiyoowwan akkasii sana hojjechaa jiran eenyu faana warra eessaatti kan jiru ijoolleen kan hundinuu jala bu'aniiti qorachaa jiran. Mee viidiyoo tokko qabaddee isin ijaarree jira jechuudha. Bakki itti ijoolleen tun akkanatti uumamu jirtu ataqee tokkommoo warra daaroo labuuti tokkommoo warra jinaaksanii kaan warra gursumee muraad gursum kaan ammoo tokko shukkummaa jaaniini warra waayyuuti jara keenya isin ijoolleen dadar taa jimaaf jettanii jara kana jalatti hirkattanii ijoollee tana akkanatti tumaa jirtan isin hagayoom namni jimaaf jee nama isin tumsiisa. Akkaawuntiin irra galtu kophaati ijoollee tana akkanatti isin tumsiisee maallaqa irraa buufatu kophaati isin sammuun isin yaaddu uummata horii. Ayyee mee dhaggeeffadhu namni akkanatti tumaadhaa jiran kun tokko ijoollee jina sanii jechuudha. Lammaffaa ijoollee gursumii sadaffaan warra teeterii jechuudha. Jimaa jechaaf dantaa ilka isaaniitiif jecha irra tumanii maallaqa irraa buusisaa jiran jechuudha. Viidiyoo akkaan garaa nama nyaatu kan namni kan geenye guutuun irraa sirbachaa jiru. Kan ilmi namaa akkamittiin namni dhala namaa kan ta'e dhalli namaa walirratti hojjeta jedhanii kan eegaa jiran. Eeyyame afaan turtii taasisaa viidiyoon kan kanarra. Rabbii isin uume sodaadhaa. Akkamiin namni intala dhalaa maallaqaa jecha akkana cafaqa Rabbii isin uume sodaadhaa. Hawa keessaafuu ijoolleen teenya tafiyyirraa yaada. Isin daleessifneet isinii booda daleedanii nuu kafaltan warra ja'ee biyyarraa isin baasu osoo duutanii biyyarraa hin bayinaa sheer godhaa viidiyoo tiitan osoo duutanii biyyarraa yaa'ina nama hoggaa as dhufte daleedee nuu kafalta siin jedhu akkana si azabee sirraa fudhata birriite
namni lubbuu akkanatti ofirraa wayyaadhaa jiru wayi rabbii jinanii jajee akkanatti kadhachaa jiru kun akka waan obboleettii ta'e ammoo osoo obboleettii tanteetumanii akka wayii waachisuudha jiraatanii ati homaatu siree maal agartu kan jiru mee mudannoon akkanaa kun namoota hedduu mudata ati osoo ni obboleettiin haala sanii wayyaadhaa jirtu maal argite maal laaltee jaarraa namaatu susu mul'ata mee viidiyoon kun akkanaa ajaa'iba viidiyoo kan akkanaa kana laaltee obboleettii gaafa yaadatu kan tumee qusqusaayee itti abuufannaa Haala akkana azzabamtee kafalta birriisa akka azzabanii sirraa fudhatan abbaa takka biyyarraa hin bahin osoo namni daleedee naa kafaltaa rakkoo takka hin qabu siin jedhu biyyaan deemin ni duuta akkamiyyaa jiran ilmi dhiiraa intala dhalaa akkana lubbuu itti guraara aboo maallaqaa mee harka hudduu duubatti dheewaa wayyaanee nu takkaan godin oromoo wal godhaa jirti jedhan kan nama godhu uleedhaan tumii akkanatti dirqamaan irraa buusu baleessoo fayyaa maaltu hafe kanaa hin qaanfatanii viidiyoo hamaa akkasiin bara osoo inni viidiyoon kun waraabamee giddilee boo baatee fayyadaman viidiyoon kun akka gadi hin baane osoo godhame ayyee mee eeggata waan ajaa'ibaati namni keenya waan tantan ta'in taqaanyeetii fi maarree dhiiseeti qarshii isaatii fi lubbuu isaa bichitiidhaaf yaadaa jira meetti fufi eeggaa habiriitu jira namni nanyoo yaadni kan akkam kannaa jira yaada adda addaatu jira. بسم الله الرحمن الرحيم والله بسم الله الرحمن الرحيم أكتما أنقار وافي جوغنا لا قران كيتو سي أماني والارو ننديس وجيتي سي أمرتي والارو ننديس شمرا المورو شمرا نكتو ماجرا وقد سما يا بني يا ما كنا تيجي ما كنا تيجي يا بني مي أما كان بدي سمو المنامات يا بني سبحان الله hundi keessanuu viidiyoo kana sheer laayik koppiliin godhiti warroota gaara kana keessatti hunda biraan dhugaa viidiyoo kana galgala kan amma keessatti feesbuuka qilindoo alii abdullee qindoo laxafuu ni beektan gartan natti fakkaata wanni kun waan obsan yeroo baay'ee gubbaa dubbachaa turre gurbaan kana usni kan gurgure kuni obsaa useen godina hargee lixaa daaroo labuuti. mee namni intala dhalaa haadharraa dhalatee intala gurguree akka bakkabtu siriyaala suudii kuma takka gurgurate kan ijoolletan hawaala jeeni hawaala qabdi jeeni subhaanallah maali gara jabeenyi kanaa kun dhageeffadhu warri gaara kana keessa jirtan hundi keessan takka wal beeytan yoo dhuguma rabbiitti isini warri waraana warri dallaala mantiqisho waraana hottee jettanii gaara keessa yaadan kuni yoo amma keessa ijoollee tanaaf furmaatee fidin waan nama jettan hin qabdan dhuguma rabbi namummaa isin waan nama jaan hin qabdan sabab namtota bilkana dhageessa jeetii yaade namni jechuudha irraan tan ijoollee akkana taate tan alaa tanaaf dhaamsisa kana dhaggeeffatee deebisa takkaa'ummoo waa takka murteessee muree hin finneef namaa miti beekaa isin kun warri waraana gaaraatiif hojjetan warri ani maarree gaaraatiif hojjetan tarkaanfiin isin fudhatan takka hin jirtu beekadha namni irraan tana rakkoo ijoollee tana gadi ilaalee bakka isiin jirtutti hirmoodaa isaaniitti irraa galmaatti geenyeef tarkaanfii isaanii turan jijjiirreef wanni irraa ta'ise ani Oromoo fi hojjedha ani Oromoo fi gaaraa sun keessa deematu hin jirtu tagandummaa biree diktuuti gaafa namni dhalaatti bireetti akkana bochuu gaafa obboleettiin teessee bireetti kana bochuu caalattee teessu kun wanni ati tarkaanfii gootu jirtudha arraan tana bar waan Israa'elii fi Falastiin waliin godhu wal godhaa jirra bar maal taatamu Israa'elii fi Falastiin akkana ijoollee nama waliin godhani bar ayyeemee eeggad namni keenya hanqin takka walii obsuu danda'ee waan fadhee walatti wal laafu seegaltee kuni dubbii taatee ilmi namaa warra himatu jechuudha. Daawwattoota fayyasumaan jechuudha galatooma namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan immoo akkuma seentaniin laayikii fi sheer sabskiraayib godhuus hin dagatinaa hin isin jaa qophiiwwan keenya qabbilaatan walitti deebinutti galatooma.